Lola naannoo Tigraay dabalataatti waraana TPLF ayyaata sabiyyaa Itoophiyaa gidduutti uumameen bu'aan lolaa sa'aatii 24 eegameen booda TPLF ibsa haaraa baasuu dhageera. TPLF ibsa kana kan baafte hojii waraana irratti erga hubatamtee booda ta'uu isaatii baay'inaan guutuu dindeessa. Biyyi Yuukireen misaa'ila balaastikii 27 Raashiyaa irraa itti dhukaafame keessaa tokko qofa addaan kutuu beeksifte. Kooriyaan kaabaa qophiin waraanni Ameerikaa Jaappaan keessatti taasisaa jiru waraana hunda keenya irratti xiyyeeffate jechuudhaan Ameerikaa akeekkachiifte. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu kanneen dambee sin dhageessifne hanga footoo Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduu sin dhageessifne. Lola kaaba Itoophiyaa Tigraay gama lixaa bakka Sharaarina ja'amutti waraana TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti deemaa jiruun bu'aan lola kana sa'aatii 24 keessatti ifoomee jira. Humni waraana Tigraay kallattii lixaa bakka Sharaarina ja'amtutti eega haleellaa bananii booda tarkaanfii deebii raayyaan ittisa irraa fudhatameen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa humna waraanaa kana duubatti deebisuun alatti illee injifannoo galmeessin bu'aan lola kana ifoomee jiraachuun ibsame. Sa'aatii 24 keessatti waraana TPLF fi raayyaa ittisa gidduutti jalqabeen raayyaan ittisa humnoota waraana TPLF booji'uudhaan meeshaalee waraanaa ZU-2303 paatroolii irratti fe'amanii turan argachuun ifoome. Haaluma kanaan rookeetii 107 korneetii 02 mortara 120 mortara 82 duwwaa takka mortara addaa duwwaa lama kan qorannoon irratti taasifamaa jiruu fi akkasumallee diishqaa 09 miila utubaa yookaan miila diishqaa utubaa duwwaa takka RPG 06 Bireenii 54 Snaayiparii 05 Kilaashii Niikoovii 1347 raadiyoo waraanaa 183 konkolaataa waraanaa 2 ooraan 2 paatroolii 2 jenereetara 2 booji'amtoota waraana Tigraay 2 fi ajajaa shaalaqaa tokko booji'uu fi hidhattoonni fi hooggantoonni garaagaraa 141 kan booji'aman hoggaa ta'u 777 ajjeefamuun himame. Kana malees miseensonni waraana TPLF 703 madaa'uu fi meeshaalee waraanaa garaagaraa meeshaaleen yaalaa rasaasni uffanni ittisaa xabbii qorichoonni meeshaaleen mootummaa konkolaataa akkasumallee kuusaan rasaasaa fi boba'aa mootummaa jala galanii jiraachuun himame. Kanumaan wal qabate jalqabbii waraanaa kanarratti erga rukutamteen booda TPLF mootummaan federaalaa weerara irratti banee jechuudhaan himannaa dhiyeessite. Wayyaaniin ibsa guyyaarraa baafteen qaamolee dippiloomaasiitiif ergiteen mootummaan federaalaa haleellaa waraanaa haara walixa Tigraay naannoo Sharaariinaatti banuudhaan haala waraanaa hammeessaa jira jechuudhaan himatte. Qabxiileen ijoo himannaa TPLF dhiyeessite kan immoo mootummaan federaalaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsee jira jechuudhaan uummanni humnoonni nageenyaa fi hawaasni diyaaspooraa waliin dhaabbachuun mirga lubbuun jiraachuu keenya akka eegan jechuudhaan yaamicha dhiyeesse. Hawaasni idil addunyaa haala jirutti dhiyeenyaan hordofuu fi balaa naannichaa akka hubatus gaafate. Ayyaanni waraana wayyaanee ifumaa eegaltee injifannoo wayyaaneetuun kaleessa gaddatti jijjiiramuun isaa gabaasni Sharaariinaa irraa argame mul'ise. Biyyi Yuukireen misaa'ila balaastikii 27 Raashiyaa irraa itti dhukaafame keessaa tokko qofa addaan kutuu beeksifte. Humni ittisa qilleensaa Yuukireen haleellaa qilleensaa Raashiyaan adoolessa 31 fi hagayya 1 walitti aansuun raawwatte irratti misaa'ila balaastikii 27 itti dhukaafame keessaa tokko qofa akka to'ate qondaaltonni biyyattii himaniiru. Pireezidaantiin Yuukireen Vilaadimir Zeelenski akka jedhanitti saffisni interseeptaraa gadi aanaa ta'e sababa misaa'ila interseeptar sirna ittisa qilleensaa US keessatti hojjetame Paatriyaat baay'inaan itti fayyadaman irraa kan ka'e ta'uu ibsaniiru. Raashiyaan haleellaa halkan tokkotti raawwatame kana irratti diiroonii misaa'ilota biroo dhibbaan lakkaa'aman kan fayyadamte yoo ta'u magaalaa guddoo Kiyeevii fi naannoleen ishee naannoo ishee irratti xiyyeeffataniiru. Raashiyaan haleellaa diiroonii fi misaa'ila balaa cimsuu itti fuftetti hanqinni misaa'ila Paatriyaat ittisa qilleensaa Yuukireen irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Kooriyaan kaabaa qophiin waraanni Ameerikaa Jaappaan keessatti taasisaa jiru waraana hunda keenya irratti xiyyeeffate jechuudhaan Ameerikaa akeekkachiifte. Mootummaan Kooriyaa kaabaa tarkaanfii haaraa Ameerikaan Jaappaan keessatti waraana ishee cimsuuf fudhatte cimsee balaaleffateera. Jaappaanitti ajajaan raayyaa ittisa qindoomina raayyaa ittisa biyyaa Jaappaan waliin qabu cimsuuf dhuma waggaa kanarraa eegalee loltoota haaraa 215 dabalee jiraachuun ibsame. Ajajaan Ameerikaa Jaappaan Jeneraal Stephen
Glenn Jost afgaaffii Asaay Shimbuun waliin taasisaniin rakkoo naannicha keessatti mudachuu malu akka eegamu ibsuun dhimmi ni ta'amoo hin ta'u osoo hin taane yoom ta'a jennee tilmaamna jechuudhaan dubbate. Afgaaffii jeneraal Ameerikaa kana hordofuun ejensiin oduu jiddu galeessa Kooriyaa Kaabaa akka gabaasetti ajajni Jaappaan Ameerikaa gara wiirtuu ajaja waraanaatti jijjiirame jechuudhaan mootummaan Kooriyaa Kaabaa qeequu gabaase. Sagantaan kun naannoo Eeshiyaa Paasifik keessatti waraana hunda galeessa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u jalqaba irratti Kooriyaa Kaabaa irratti xiyyeeffate jechuudhaan Ameerikaan akeekkachiifte. Kooriyaan Kaabaas shaakala waraana waloo dhiyeenya kan Ameerikaa fi Kooriyaa Kibbaa jidduutti taasifame akkasumas shaakala biyyoota sadii Freedom Edge Jaappaan waliin taasifte sagantaa meeshaanii ishee cimsuu itti fufuuf sababa gahaa ta'e kaasuun ishee ni yaadatama. Trump haleellaa Iraan irratti raawwachuuf karoorfame haquu beeksisuun dhaga'ame. Ameerikaan lammiilee ishee biyyoota baha giddu galeessaa 12 hatattamaan akka gadhiisan ajajjeen booda haleellaa Iraan irratti raawwachuuf karoorsite haquun dhaga'ame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa waraana dhaabbilee anniisaa fi humna Iraan irratti raawwachuuf karoorfame haquu isaanii beeksisaniiru. Ameerikaan kanaan dura qindoomina Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti haleellaa guddaa banuuf doorsistee kan turte ta'us amma haleellaa kana dhaabuun waliigaltee nagaa irra ga'uuf murteessuu isaanii dubbataniiru. Ibsa Tiraamp kennaniin Ameerikaan haleellaa raawwachuuf qophii taatus gaaffii Iraanii fi biyyoota baha giddu galeessaatiin haleellaa karoorfame kana haquuf waliigaluu ishee beeksisaniiru. Gama biraatiin haleellaa diirooniin Masrii keessatti raawwatame hordofuun Ameerikaan lammiilee ishee naannicha keessa jiraniif nageenya dhabamuu waan maluuf lammiileen Ameerikaa Masrii, Israa'el, Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates dabalatee biyyoota 12 irraa hatattamaan akka ba'an ajajjee jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti raawwachuuf karoorse haquu ilaalchisee dubbii dubbateen Iraan akka nuti hin haleelleef waan nu gaafatteef dhiifne jechuudhaan haleellaa Iraan haquu isaa beeksiseen booda Iraan ammoo nuti hin gaafanne soba adiidha jedhan. Mootummaan Iraan akka nuti isaan hin haleelleef nu gaafate jechuudhaan Doonaald Tiraamp dubbate ilaalchise Iraan soba haaraa jechuun dubbii Tiraamp kuffisuun gabaafame. Miidiyaan Iraan Meher jedhamu akka gabaasetti ajajoonni waraana maqaan isaanii hin ibsamne waraanni Iraan of eeggannoo olaanaarraa akka jiru himaniiru.